akkaataa suuraa garagaraatiif viidiyoolee garagaraadhaa suuraa tokko tokko suuraa hunda osoo hin taane akkasuma viidiyoo hunda osoo hin taane viidiyoo akkaan isinitti jabaatu suuraa akkaan isinitti jabaatu suuraa isin malee namni biroodhaa akka bilbila keessan irratti isin dura argu hin barbaanne akkasuma suuraa gonkumaayyuu bilbila keessan irraa akka isin duraa badu hin barbaanne haala salphumatti imeelii keessan keessatti dhokfachuu dandeessaniin isin barsiisa. Hayyee daawwattoon kiyyaa san gochuufis aappii tokko isin barbaachisa. Aappii san gabbuufachuudhaaf as kiroomii keessan irra galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda sarchi goosiftu achi booda asirratti michuu joobis.com kajuu kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asitti fida asirratti ayikoonii sarchiin jirti ayikoonii sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti viidiyoo jettanii barreessitanii achi booda sarchi goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana isinii fida suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aapicha gabbuufachuudhaaf asirra suuta gadi ni deemtu suutumaan gadi deemtu hanga dhumaati gaduma deemtu kana jalatti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadha kajuu jalatti daawulood kajuu jira daawuloodii kanarratti kilik gootaniiti aappicha gabbuufattanii hayyee daawwattoon kiyya aappii gabbuufattanii yeroo galtan aappiin haala kanaan suuraa isin bilbilarraa qabdanii fi viidiyoolee gargaraadhaa kan isin bilbilarraa qabdan hunda asitti isin fida jechuudha. Suuraa dhofachuu barbaadasanii fi akkasuma viidiyoo dhofachuu barbaadasanii jechuudha harkaan gad raggattanii raayitiitti gootu jechuudha haala kanaani haaluma kanaan itti gootu jechuudha. Hunda yeroo raayitiitti gootan jechuudha as jalatti baakaap kajuun jira jechuudha imeelii keessan irratti baakaap isinii godha jechuudha kan ofuma asirratti margaartan jechuudha suuraa 15 baakaap godhaa jira jechuudha isinii galee. Egaa daawwattoon kiyya haala kanaan salphumatti suuraa dhofachuu barbaadanii fi viidiyoolee gargaraa dhofachuu barbaadan salphumatti imeelii keessan irratti dhofachuu dandeessan jechuudha. Suuraan isin asirratti dhoffattan jechuudha gonkumaayyuu isin duraa hin badu jechuudha yoo jawwaala keessan isin duraa badees yoo isin duraa cabees yoo hattuun isin duraa hattees imeelii kanarraa jawwaala biraadhaa yeroo bitattanillee asuma keessa argachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana akka namni baay'een argaa irraa fayyadamu viidiyoo kana laayik sheer waliif godhaadhaa waan hordoftaniif galatooma.